dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa. Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 2 irra jiru sanaan dubbisa. Iddoo dukkanni kee dhaabbatu bal'isi, dukkaana kee haleeli dhiisi, finyoo isaas qoofoo isaas jabeessi. Ati gara bitaa fi mirgaatti in daddagaagda, sanyiin kee saba warra kaan irraa biyya hin fudhata. Mandaraan onee ture keessaas namoota isaa in galfatta. Ati si'achi hin qaanoftuun sodaatiin, ati si'achi illee yaasfamtee lafa hin ilaaltuutiin nahin. Arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetii in irraanfatta, qaanii isa yeroo haadhayyeessaa turtees deebitee yaadattu jedha. Mata dureen koo har'aa expand of vision jedha, yookaan mul'ata kee bal'isii jedha. Mul'ata kee bal'isedha. Mul'ata namoonni yeroo baay'ee mul'anni lamatu jira. Mul'ata jedhanii kan namoonni kan garuu isa kinoo nuti mul'ata tokkoon argee jennee Waaqayyo akkasumatti agarsiisa jennee dubbannu miti. Isa qofaa miti. Kunis mul'ata. Garuu jireenya dhala nama hundumaa keessa Waaqayyo mul'ata kaa'eera. Mul'ata jechuun guddina Waaqayyo dhala namaaf kennu yookaan kenne jechuudha. Mul'anni bakka lamatti qoodama. Mul'anni bakka lamatti qoodama. Mul'ata waaqarraa fi mul'ata lafarraati. Waaqarraa kan jennu kan hafuuraati, lafarraa kan jennu immoo kan fooniti. Namni sooressoonni addunyaa kanaa baay'een isaanii mul'ata dhabuurraa hiyyeessa ta'uu wayyaa. Mul'ata dhabuurraa hiyyeessa ta'uudha wayyaa. Kanaafuu kana lamaan kun iyyuu mul'ata fooniif mul'ata waaqarraaf lafarraa kun iyyuu kennaa Waaqayyooti. Waaqayyo dhala namaaf wanti Waaqayyo kennu isa jalqabaa mul'ata. Mul'ata hin qabu taanaan birriin homaa miti. Mul'ata hin qabu taanaan manni homaa miti. Mul'ata hin qabu taanaan makiinaan homaa miti. Mul'anni baay'ee murteessaadha. Mul'anni eessaa dhufa? Mul'anni Waaqayyo biraa dhufa. Mul'anni akkamittiin guddata? Mul'anni gaafa guddatu inni jalqabaa. Fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee mul'ata kan isaan jedhan namoonni addunyaa kanarratti daldalanis baratanis tajaajilanis milkaa'an namoota mul'ata qabanidha. Namoonni mul'ata qaban guddaarraa isaanii kaanuun argitan xiqqoorraa kaanii guddaa ga'u malee. Warri mul'ata qaban yeroo hundumaa mul'ata isaanii ilaalu malee qabeenya xinnoos mana xinnoos waa hundumaa kiisii xinnoo keessa kan jiru akka wanti irra maallaqa xinnoo qabu ilaalan mul'ata guddaa qabu waan xinnoo irraa kaanii iddoo guddaa ga'u jechuudha. Kanaafuu mul'anni akkamittiin guddata? Tokko ittiin hojjechuudhaan guddata. Namoonni mul'ata hojiin qaba jedhu yoo ta'e mul'ata daldaaluu keessa koo jira jedhu yoo ta'e daldala guddaarraa jalqabuun qabanii waanuma xinnoorraa gaafa jalqaban Waaqayyo milkeessaa jechuudha. Ittiin hin hojjennu taanaan hojjechuuf baranneetti hin hojjennu taanaan xiqqoorraa hin jalqabnu taanaan mul'atichi hin du'aa jechuudha. Inni gara biraa namoonni yeroo baay'ee mul'anni adeemsaan guddata. Mul'anni adeemsaan guddata. Namni ta'e mul'ata makiinaa bituu qaba yoo ta'e adeemsan dhaqa iddoo san tokkichumaan hin naqamu. Namni ta'e adeemsa daldalaa beekamaa ekspoortii godhu alaaf keessatti hojjechuu barbaadu qaba yoo ta'e adeemsan gara gadiitti guddachaa deema. Rakkoon namoota baay'ee garuu akkasuma har'uma maafan nama guddaa hin taane, har'uma maaf tirgayyan rakkoofne, har'uma maafan wanti hin taane xiqqoo
xiqqoorraa jalqabuu sodaatanii nama baay'eetu mul'ata hawwaata. Hojii xiqqoorraa jalqabuu sodaatanii jireenya xiqqoorraa waan xiqqoorraa jalqabuu sodaatanii namoota waan gurguddaa mul'ata biyyaaf ta'u awwaalee kan gale lakkoofsan qabu. Awwaalee kan gale inni gara biraa mul'anni akkamittiin guddata rakkina keessa darbu qaba. Hojii isin hojjettan hundi, barumsi isin barattan hundi, tajaajili isin tajaajiltan hundi, kadhannaa isin kadhattan hundi waan mul'ata keessan jabeessu ta'uu qaba. Namni isin wajjin hin ooltan illee. Yeroo baay'ee namoonni hojii xiqqoo jalqabanii lolli gaafa isaanitti ka'u kana keessa Waaqayyo hin jiru. Tajaajila jalqabanii gaafa wallaansootti baay'atu, gaafa maqaan toluu didu, gaafa haalonni dalgatti galu ta'uu gaafa didu Waaqayyo kana keessa hin jiru. Nama bukkee jiru qaba. Mul'ata kee guddifachuu yoo barbaadde daani tokko daani ittiin hojjechuu qabda. Lama daani adeemsa guddifachuu qabda. Sadii daani rakkina keessa dabarfachuu qabda daani. Kana sadan ta'uu qaba. Kana sadan namoonni baay'een mul'ata isaanii rakkina keessa dabarfachuu dadhabanii ajjeesan. Nama bukkee jiru qaba. Rakkina keessa dabarfadhu mul'ata keedhaani. Dabarfattee tamoo rakkina keessatti gatteedhaani. Maayittan. Mee warra ni mul'atan qabaa warreettan. Gaddifadhaa. Nelson Mandela namichi jedhamu yeroo jalqabaaf mana barumsaa barataa seeraati. Mana barumsaa gaafa galu mul'anni isaa tokko haqa Afrikootaa kana isa addunyaa irratti gatii dhabe, isa addunyaa irratti gadi dhube akka garbaa irratti Afrikaanonni yeroo hundumaa biyyoota warra hadii kana irratti isa gurguraman kana jibbeetu barumsa seeraa barate jalqaba. Gaafa barumsa seeraa baratu mul'anni isaa garuu biyya bulchuudha, biyya hoogganuudha. Afrikaa irraa tuffatamuu daldala garbaa namni daldalamu san cabsuudha. Inni lammaffaa diimokiraasii isa jedhamu kana mul'ata isaa ture. Afrikaanota keessatti nama jalqabaa ta'ee gad dhaabuudhaaf, biyyoota Afrikaa kana keessatti gadi dhaabuudhaaf mul'ata isaa isa guddaa ture. Yeroo baratu barsiisaan isaa Profeesar Piiter namni jedhamu barataa cimaa waan ta'eef Afrikaa waan ta'eef tuffii guddaa qabaaf ture. Gaafa tokko yeroo hundumaa barataa cimaa waan ta'eef tuffii otoo qabu gaaf tokko shaanxaa lamatti waan lama baatee dhufe. Barsiisa isaa maayini achumaan Nelson Mandela deonnaan kana keessa birrii jiraadhe, kana keessa immoo beekumsa jiraadhe. Fudhatoof siin jedhe kan fudhattaa innaan birriin fudhadhaa jedhe. Hoo rakkoon Afrikaanotaa kana mul'atan qabdanidha. Otoo beekumsa qabaattanii maallaqni dhufatu beekne. Mul'ata otoo qabaattanii beekumsa si barbaachisa ture innaan dhallitee dhaggeeffateetu akkana jedhe. Profeesar innaan namni waanuma hin qabne fudhataa jedheen. Otoo ana ta'e garuu beekumsaan fudha safaranjii sun jedhe. Maa inni innaan ani beekumsa naga'u qaba jedhe. Kan inni hin qabne garuu maallaqa jedhe. Isin immoo beekumsa hin qabdan waan ta'eef kanaaf beekumsa fudhattanii jedhe. Garmalee taareetu qormaata guddaa qopheessee fatanaa fidee dhufe. Fatanaa qofidee fi fatanaa cimaa fidee fi fatanaa san guutumaan guututti sababii inni dafaneef itti aareetu barataa dadhabaa hidheetu barreesseetu qormaata isaa irratti fideef kaatee biiroo isaa dhaqe. Piiter innaan maa inni maqaan koo asirra hin jiru maqaa keessan malee de. Otoona ta'eeti akkanaan jedhe jenna otoo namichi mul'ata qaba waan ta'eef mul'ata isaarra malee waan namichi jedhuuf tokkumaaf yeroo dhaga'u hin qaban.
yeroo gara biraatti barsiisee yeroo wayitii isaa xumuree shaayii dhuguu ba'e barsiisa isaa sun yeroo inni ba'u inni kunis duukaa ba'ee dhaqe. Duukaa ba'ee gaafa dhaqu shaayii eeyyatee tooni taa'u Mister Maandeellaanis shaayii eeyyachuudhaaf isa bukkee gaafa dhaqee taa'u garagaree ilaaleetu jaljeessii fi simbirroon wal biran ta'anii maal gocha dhuftee na bira teessee jennaan. Piiter jette sirrii jettan. Ani simbirroo waan an ta'eef ka'ee simbiraa barrisuu waan an danda'uuf bakka rakkoon qabu taa'asin. Waggaa 27 hidhamee achi booddee mana barumsaatii ba'ee mana hidhaa galee waggaa 27 hidhamee ba'ee mootummaa ta'e mul'ata isaa ture. Waggaa meeqa? Afrikaanota keessa biyyoota Afrikaa keessa Noobeelii isa jedhamu kana nama jalqabaa ture. Afrikaa keessa nama fudhate. Nama diimokiraasii mirkaneesse, nama walqixxummaa mirkaneesse, nama adii fuuldura dhaabate. No! Daldalli garbaa kanaan booddee nama nagaduun hin dhaabatan. Hin ta'u nama taanee uumamne. Waggaa 27 mana hidhaa seenee mana hidhaatii bahee dhaqee mootummaa Dabub Afrikaan har'a amma har'aatti iyyuu sababbiin ikoonomikaalii sadarkaa jalqabaarra jirti. Biyyoota Afrikaa keessa biyya baay'ee filatamtuun biyya Dabub Afrikaadha. Biyyoota Niilsen Maandeellaan bulchee ture sadarkaa Afrikaatti sadarkaa qabu. Hordee gadhaabee sokke nama bukkee kan jiru qabi. Yoo mul'ata qabaatte daani mul'ata keessan taata daani. Yoo mul'ata hin qabaanne garuu daani isa namoonni siin jedhan ta'uun kee dirqamani. Bakka kanaaf. Yeroo baay'ee namoonni baay'een miira malee mul'ata hin qaban. Miira malee mul'ata hin qaban. Miiratu mul'atatti fakkaata. Na duukaartu namoonni mul'ata waa jalqaban deebi'anii hin caban. Kottame amma manuma bunaa kana mee laala. Manuma bunaa laala amma manni bunaa warri mul'ataan jalqaban milkaa'uudha jarri. Keessuma isaanii dhufee kallattii Waaqayyoon gaafatanii keessa isaanii dhufee kadhatanii ilaalanii. Warri dhaqanii jalqaban cufanii keessaan galan. Yoo isaan ruuqa keessallee galan wajjinumaan deema namni. Eessatti dhabdeet? Eessatti dabartee bunni bunaa ishee ariifiidhaadhu. Dhaqanii immoo namumarraa laalanii namoonni waa jalqaban fagoon deeman nama bukkee kan jiru qabu. Mul'ata keetti jabaadhu isaan milkooftaadhaan. Maattanii? Nama baay'eetu miira qaba malee baay'een keenya mul'ata keenya naggeeffan. Mul'ata keenyaaf iddoon kenninu. Nama bukkee keessa jiru qaba. Miiraan immoo mul'ataan murteessitaa. Ijoo mul'ata jechuun akka Waaqayyoomti waa isinitti dubbatee kana arguu jechuu miti. Waaqayyo yaada namaa keessa mul'ata qaba. Namni hundumaa keessa mul'ata qaba. Dhugaarta mul'ata. Warri mul'ata qaban bara biyyi keessaaree gabaarraa galu isaan gabaadhuma keessa jiru. Mul'atan jalqabdee jennaan garanaa bokkaan hin jiru garanni caama kan kee marooba. Warri mul'ata malee sirraa waa ilaalanii jalqaban illee yoo keessaa galan mul'ataan jalqabdee jennaan hin galtu keessa. Nama bukkee jiru qaba. Miiraan immoo mul'ataan daani. Mul'ataan immoo miiraan deemteedha. Maali? Nama baay'ee miiratu nyaate. Ittiin fayyadamne namni baay'ee. Mul'anni hin jiru taanaan hojiin hin jiru. Barumsi wanti kamiyyuu hojiin hin jiru mul'anni hin jiru taanaan hojiin hin jiru. Baay'inni barumsaa, baay'inni hojii, baay'inni kadhataa, baay'inni qarshii mul'anni hin jiru taanaan gatii hin qabu. Nama bukkee jiru qaba. Mul'anni hin jiru taanaan jedhi. Baay'inni barumsaa, baay'inni maallaqaa, baay'inni kadhataa,
gatiin qabadi. Gatiin qabadi. Har'a waan tokko si yaadachiisu barbaade Waaqayyo na dammaqsinaan jedhe. Namoota namarraa laaltanii waa jalqabdan otoo hin ta'in namoota mul'ata keessan dhaggeeffattanii waa jalqabdan barana qabaan sin hin danda'u. Meerka keessan ol kaasaa. Abbaa mul'ata waanuma xinnoo fakkaattee sitti dhufte san, waanuma xinnoo fakkaattee keessa kee dhufte san, waanuma xinnoo fakkaattee kiisii kee keessa jirte sanan waa jalqabi. Waaqayyo nama guddaa si godha. Abbaa mul'ata, abbaa mul'ata, abbaa mul'ata. Mul'ata waa jalqabdeetta taanaan rakkinna mamayyoo jiraate keessa gala barta malee keessaan galtu. Abbaa mul'ata, abbaa mul'ata harka kee ol kaasa, harka keessan shat godha ol kaasa. Iyyaati ana abbaa mul'ataati nam milkaa'edha yaadu. Kutaa amma dubbise keessatti iddoo dukkanni kee dhaabatu maal godhi? Badhisi. Iddoo dukkanni kee dhaabatu maal godhi? Badhisedha. Badhisi. Waaqayyo yeroo mul'ata kana Yerusaalem kennu, Yerusaalem maal keessa turte? Tokko. Israa'el magaalaa akkamii turte? Booji'amtee hontuu turte duwwaadha. Garuu Waaqayyo maal jedhe? Mul'ata kee badhisi. Homaa qabdu. Booji'amteetti, duwwaa saamamteetti. Homtuu keessa ishii jiru. Ndau matsaafuma qulqulluu jettanii gadi buutanii dubbiftan mandara honee keessa ture keessa namoota keessa bakkee hin galfattaadhaan. Hin galfattaadhaan. Garuu sagalee maal jedhutu dhufe? Mul'ata kee bal'isi. Magaalaa hontuudhaan, magaalaa homaa hin qabneen, namni keessa hin jirreen maal godhe? Mul'ata kee maal godhe? Bal'isedhaan nama kee jira. Bal'ifadhu mul'ata keedhaan. Bal'ifadhuudhaan. Bal'ifadhu mul'ata keedhaan. Inni lammaffaan Yerusaalem yeroo san magaalaa akkamii turte? Kan homaa hin qabne turte. Duwwaa. Homaa kan hin qabne. Shak godhi namni mul'ata qabdu harka kee ol kaase ergaa tokko sammuu koo irra na dhufe. Isa kana laalama irra deebi'u waan ta'eef ameen ameen jedhadhu yeroo dhuma lamaati. Har'a homaan qabdu yoo ta'e iyyuu Waaqayyo sagalee tokko fideera. Harka kee ol kaase ameen ameen jedhe kana bukkeen dabarse. Ilaa Waaqayyo akka jedhe ati mul'ata kee sagantaa kee bal'isan isin gargaara jedhe. Namu kee jiru gabi bal'ifadhuudhaani. Mul'ata kee maal godhi? Maal godhi? Maal godhi? Maal godhi? Namu kee jiru bal'isadhaani. Karoora kee bal'isanii, sagantaa kee bal'isanii, kaayyoo kee bal'isanii, tajaajila kee bal'isanii, sammuu kee bal'isanii. Bal'ifadhu. Namu kee keessa hin jiru maal jettan? Bal'ifadhu. Homaa kan hin qonne. Har'a homaan qabdu ta'uu danda'a. Har'a homtuu kiisii kee keessa hin jiru ta'uu danda'a. Mul'ata qabaannan garuu sitti hanyu. Wayne. Namicha biyyuma keenya keessatti amma sooressa beekamaa ta'e yeroo darbe kitaaba isaa tokkorraan kitaaba mucaan kara deemaa jedhamu barreessa tokkorraa waan ta'e arge. Namichi abbaa qabeenyaa ta'e kuni jalqaba aayilaandii qoshaashaa karaarraa ba'oo keessaa guuraa tureedha. Har'a garuu sooressa. Har'a garuu maal? Sooressa. Nama bakka kee jiru qabe. Huddu sagalee Waaqayyo ergaadha. Mul'ata kee hin gatin malee ati boru nama guddaa taata. Nama kee jiru jabeessi qabi. Jabeessi qabi. Mul'ata kee hin gatin malee din. Mul'ata kee keessa hin jedhin. Waan guddaatu natti mul'ataa jiraani. Har'a maan qabdu ta'uu danda'a. Mandaraa hontuudhaan mandaraa uumaan qabnaan maal godhu? Dukkaana kee bal'isi. Ila andaraasha godhee ishiin namni jiru booji'ameera duwwaadha uumaan qabu. Maal godhan dukkaana ijaara jettee ishiin dhiphistee ijaaru kaanaan hin dhiphisin. Bal'isi maal godhu? Bal'isi ijaara. Maal?
Bitaas mirgaatti daddagaagda gana dachaanii dhufu harka boojuu sassaabbatta. Ati si'achiin qaanoftu matumaayyuu qaanii sagaleessaayyuu sinirraa fachiisa danuu hafe. Maaltu qaanii isaa yeroo haadha hiyyeessaa turteeyyuu qaanii isaa yeroo dargaggummaayyu nama kaga jiru qabe. Mul'ata qabaadhu malee. Qaanii isaa yeroo hiyyeessa turteeyyuu hin dagattanii. Bakka isa yeroo dargaggummaa keeyyuu hin dagattanii. Namoonni mul'ata keessan gattanii guyyaa guutuu waa'ee namarra ooltanii wayyoo guyyaa gaabbitan qabdu. Ebeet siraa nama hojjechaa kan ooltan hojii manaa keessan niftanii mul'ata keessan gattanii mul'ata waa'ee dhuma namarra kan ooltan waa'ee dhuma nama bukeessaa kan ooltanii guyyaa isinii galu qaba. Namu kee jiru qabi. Kan kee yoo hojjettee fittee hojii namaatti dabartee haadhoo koo dhime. Mul'ata kee akka mul'anni kee maal keessa jedhanii hojjechaa jirtaa mul'ata kee irratti investi gochaa jirtaanii inde mul'ata inni gara biraa Yerusaalem yeroo sana wanti abduu ta'u abdii ta'u wanti tokko ishee keessan ture wanti abdii ta'u tokko ishee keessan ture garuu maal godhe garuu maal godhe dukkaana kee bal'isi nama kee jiru gurra isaatti dhiitoo ilaa mul'ata keessanii bal'isii jedhiin ilaa mul'ata keessanii ina waaliin bal'isanii bal'isanii biddeenni biyya ga'u mul'ata kee keessa jiranii biddeenni nama qubsu mul'ata kee keessa jiranii sirraa kanafu mul'ata kee keessa jiranii ulfinni guddaan guddinni guddaan mul'anni moo namni si gataa dhoko maallanni si gataa dhoko mul'anni garuu sin gatu namni si dhiisee du'aa dhoko mul'anni yoo ati duute iyyuu du'u jira mul'anni sagalee guddaadhaan mul'anni du'a daayyaati mul'anni yoo ati duute iyyuu du'u na dhugaartu joo kotta mul'anni akkamittiin hin duune tan namni ibsaa kana hojjete yeroo jalqabaa farra lubbuudhaan lafarra jira mul'anni isaa jira moo hin jiru na dhugaartu waldaa kana hundeessuun mul'ata raajii abbeeti waaqayyo mul'ata isaanatti kenne ani yoo du'e waldaan kun hin duuti moo itti fufti joo mul'ata jechuun akkasi mul'anni ati yoo duute iyyuu mul'anni kee dhaloota tajaajila ati yoo duute iyyuu mul'anni kee nama gargaara ati yoo duute iyyuu mul'anni kee namoota nyaachisa harka kee ol kaasi nama mul'ata dhalootaaf ta'uun kaayee darba nama ittuufan ani akkuma nyaadhee naan boru maal dhimma isaan qabu warri ittan harka keessan hin namaasinaa maali ani maa taataa hin qabu warri dhaloota fawwaa kaayee darbuu barbaada warri ittan akka nama hammaaree gootaraa isaa keessa galfatutti hammaari ameen jedhe yeroo lama humna dhiiga Yesuusii wanti dhalootaaf ta'u siif haa milkaa'ee ameen jedhiitu nugartu mul'anni gaafa kennamu nama tokkotti kennama nama hundatti hin kennamu baasawee harka kee ol kaasi yeroo dhiyootti namoota mul'anni otoo qabdanuu lafti keessan onaa ta'e jireenyi keessan onaa ta'e manni keessan golli keessan duwwaa ta'e waaqayyo akka jedheera waan irraa afaan mana keessanitti godha jedhe sagalee guddaadhaan ani mul'atan qabadha mul'ata keessaniin akka guddattan akka milkooftan akka fiixan baatan akka namoota gargaartan dhaabbata gurguddoo kan hundeessitan haadhoko namoonni irra baankii gurguddaa hundeessanii baay'een isaanii kaleessa homaan qaban umtuun jiru ture har'a garuu abbaa baankiiti fakkeenyaaf obbo Bulchaa inni jedhamu inni yeroo jalqabaa fi baankii Awwaashin hundeesse amma inni du'eera garuu baankiin kan dhalootati ana naataana namaa miti namni ettu wanta hojjechaa jirtuuf mul'ata kee milkeessuuf immoo biddeen nyaachuuf biddeenuma nyaattanii uffattanii calmattanii jiraachuudhaaf immoo mul'ata keessa milkeessuuf harka keessa ol kaasa yoo akkas ta'e turu elaa baay'een keessan jireenyumaaf ani malee ettu baay'een keessan nan beeka mul'ata koofan kaachaa jira warra itti harka keessa ol kaasa lamaan harka keessa qabi yeroo dhiyaatti maqaa gooftaa Yesuusiin ila mul'ata jechuun kan nama tokkoo miti kan nama lamaa miti kan biyyaati yeroo dhiyootti waa'ee nama dhuunfaa waa'ee mataa keessaa bayitu waa'ee biyyaatti darbe maqaa Yesuus tadde kottu
Makiinaa bira otoo dabaltee Waaqayyo sii kenne. Makiinaa lamaan ooftaati. Lakki makiinaa tokko. Makiinaa amma ooftaa jirtuuf namni biraa biddeen nyaachaa jiru hin jiru. Jira. Yoo xinnaate walumaa galatti warra fe'an warra buusan raddaatiin kee maatiin kee walumaa galatti nama meeqa biddeen irraa nyaachaa jira. Kudha hin taani. Hin ta'u. Asir otoo dabaltee hoo. Kanaa ol ta'u. Ofiif immoo kan biyyaa adireeti. Kan biyyaati. Garuu dhaggeeffadhu. Amma makiinaa yoo qabaattee makee waa hundumaa nama amma kanaaf makiinaa takkittiidhaan nama 10 oliif biddeen laachaa jirtaa jechuudha. Nama 10 oliif. Yoo dabalte immoo akkasuma dhalootatti itti guddachaa deemaa jechuudha. Kan akkas nama Waaqayyo akkanaa jedhe nama waan argetti waan ilaaletti waan itti mul'atetti nama daddafee milkaa'uutas gidduu jira. Sagalee guddaa ameen jedhu. Mela mul'ata qabda taanaan namni mul'ata qabdu qofti xindeessee harka kee ol baasu waa tokko asirratti dubbadha. Mul'ata namni qabdu qofti dhugaa Waaqayyo isa jiraata. Mul'ata erga qabaattee otoo isa hin ta'in hin duutu ati. Bakka warri mul'ata qabdan isa ilaalta sana. Isa qabda sana, isa ilaalta sana, isa kunnooteetta sana. Kunnoototoon jedhanii duutani. Sagalee guddaadhaan inni mul'atan qaba. Maal jedhaa? Inni arfaffaan Yerusaalem yeroo sanatti yeroo dukkanni kee bal'isi mul'ata kee bal'isi yeroo Waaqayyo jedhuun waan ilaaltee jajjabaattu tokkittiin ishii gidduu hin jiru. Nama kee jiru. Waan ilaaltee jajjabaattu yoo dhabde yoo dhaani. Kiisii keessa yoo waan jirre yoo dhiini. Namni si jabaadhu sin jedhu yoo homtuu hin jiraanne yoo dhiini. Jabaadhu mul'anni nama hin gatu dhiini. Sagalee guddaadhaan warri mul'ata waan gurguddaa qabdan iyyaati nan taa'edha iyyaati. Wanti argamu hin jiru yoo ta'e iyyuu Waaqayyo iddoo dukkanni kee dhaabatu bal'isii jedheen. Siinis har'aa mul'ata kee bal'isiin jechaa jira Waaqayyo. Yeroo sana Yerusaalem akkas jetti. Nan onee duwwan ta'ee nan salphadhe jettee boossi. Waaqayyo garuu akkas jedhe. Ilaalcha kee geeddarii boocha kee dhiisii mul'ata kee bal'isee jedhe. Maal godhe? Ilaalcha kee maal godhe? Ilaalcha kee geeddarii boocha kee dhiisii mul'ata kee maal godhe? Nama kee jiru qabe. Annaman ta'uu dhiisii jedhi. Aneessa yuun ga'uu dhiisii. Naman qabuu dhiisii. Baajatan qabuu dhiisii. Mul'ata kee qofaa bal'ise di. Akka. Ani maal ta'uun barbaada beektu? Tajaajilee umurii koo xumuruu lama. Dhaabbata deeggarsa hiyyeessotaa rakkattootaa dhaabuu. Kan ijoollee haadhaaf abbaan qabne itti baratan, itti gargaaraman, nyaatan, uffatan, itti baratan. Addunyaa kanarratti dhaabbata gargaarsaa guddaan hundeessuu barbaadan. Ilaa Waaqayyo akkanaan jedhe waltajjii kana keessaa salagan maqaa kottan kakadhaafi naan jedhe Waaqayyo. Gargaarsa barbaadanii mul'ata isaaniitiin nan eebbisa mul'ata isaaniitti milkeessaa nama gargaaru naan jedhe. Sagalee guddaa ameen jedhi. Gargaarsa eeggattaman gargaartaati. Meera yolkaase. Sagalee guddaa arga yolkaase. Lama akkanaan jedhe warra tajaajiltu kun boru gargaarsa namaan eeggatanii nama gargaaru naa jedhe. Waldaa kana keessaa nama waldaa amma kana taane waldaa kana ijaarre miti nuti. Nama qofaatti waldaa Waaqayyoo ijaaru nama sooressa hedduutas keessaa ka'a. Iyyoomee dhuman du'a yoo itti sana maal lagalchee amma garuu warra mul'ata qabanitti hawwaa himaa jira. Kophaa isaanitti qe'ee kufe mana kufe godoo kufe kaasanii kan dhaaban. Namoota mul'ata isaanitti milkeessee akka biyyaatti eebba isaan godhate Waaqayyo. Millanni yoo namni guddisen guddata. Yoo namni ittiin hojjetu ta'e immoo hin bada. Wanti guddatu tokko immoo guddinaaf waan isa barbaachisu argachuu qaba. Mul'anni guddichuuf tokko iddoo mul'anni itti mul'atu uummachuun dirqama. Iddoo uummachuun nama wajjiniin hojjettan uummachuun
keessa kan eenyuti kan keessan nama keessan jiru qaba iddoo sirraan iddoo tolfadhoodhaani mul'an iddoo hundumatti mul'atu din mul'an iddoo bareedaa barbaadatin dargaggoonni biyya Baabilooniti booji'a marfan mul'ata keenyan balleessinu jedhanii maaddii mootichaa irraa nyaachuu fi daadhii waynii keessaa dhuguu didan. Kun namoota baay'ee biratti guddina fakkaachuu danda'a. Maaddii mootirraa nyaachuun ulfina fakkaachuu danda'a namoota baay'ee fuulduratti. Ijoolleen Baabiloon sun arfan sun garuu maaddii mootirraa nyaannee dhugnee daadhii waynii mootii nyaannee dhugnee ofii hin xureessinu. Maali of hin goonu? Of maal hin goonu? Nama kee jiru qabi. Of hin xureessin jedhin. Maal hin godhin? Makka. Nama kee jiru qabi. Mee Waaqayyo waan tokko natti dubbata amma qalbii koorra waa fida. Obboleessa kooti. Arraba keetiin. Waa nama garaa keetiin. Waa nama yaaddee dubbattee of hin xureessin jedhin. Waaqayyoof of eeggadhu jedhin. Yoo ati Waaqayyoof of eeggatte jedhin. Akaayii nyaattee yoo jedhin warra abbaa coomaa dursite jedhin. Mooti nyaannoodhaan daadhii waynii irraan nunnuudhaan qooma mootii nyaannoodhaan kun nu xureessaadhaan hin ta'u ennaan mootiin na lola hoosin uqqattanii argamtan ennaan guyyaa 10 nuu kenneedhe maa ennaan guyyaa 10 kenneef kan sin ajaa'ibu guyyaa 10 fudhate guyyaa 10 nuu kennaati nu ilaalana isaan guyyaa 10 akaayii nyaatanii isaan sun guyyaa 10 daadhii fi waynii foon cooma muratanii gaafa ilaalaman eenyutu caala ijoo warra abbaa mul'ataatu caala warra abbaa mul'ata argisiisa ol kaasa. Bukkee keetii dorgommiin baay'een ka'uu danda'a obboleessa koo. Waan otoo hojjattu cinaatti naannoo mana keetti naannoo hojii keetti waaqoo jireenya kee bukkeetti waan hedduun ka'uu danda'a mokee waan hedduun ka'uu danda'a guddee dhaggeeffadha namoonni asirratti hunda keessan otoo waame sitti meenutti tola. Ila dorgommiin baay'een jiraachuu danda'a lolli baay'een jiraachuu danda'a garuu argitee warra abbaa mul'ataa dursanii argamu. Sagalee guddaadhaan warra abbaa mul'ataa hin durfamanidha. Haadhoko dorgommiin barbaad dorgommii ta'e eejoo amma sinumtoo otoo yaaddan akaayii nyaatanii warra cooma nyaatan akkamittiin dursu mul'ata moo akaayiitu isaan furtise mul'ata moo akaayiidha nama kee jiru qabe mul'ata qabaannaan jedhiin kiisii keessa waa yoo dhabame hin sodaatin Waaqayyo sibil keessani bara kana keessa mee mul'ata guddaa kan qabdan waa bal'isuuf waa hojjechuuf mul'ata guddaa kan qabdan argisiisa ol kaasa. Egaa Waaqayyo natti hin dubbanne jedhina irratti dubbata Waaqayyo waa godhaa ila warra harka ol kaastan kun harka keessa ol kaasa sirriitti barana waa bal'isuuf waa hojjechuuf waa gochuuf waa harka keessa galfachuuf waa itti milkaa'uuf barana waa kan qabdan Waaqayyo akka jedheera isintu seera jedheera. Sagalee guddaadhaan mootiin moototaan durseera jedhee. Nanu gaarta waan kiisiin keessi hin jedhu miti waan namni si hin jedhu miti waan ilaalte taata. Mul'ata qabaannan fagoo siin namaasu haadhoo koo. Mul'anni baay'ee nama xaarsu mul'anni baay'ee nama dadhabsiisu mul'anni baay'ee oliif gadi nama nari'u. Wayi dhagayeera. Warra abbaa mul'ataa barana qabaa malee dhoowwaa malee milkaa'uu jalqabu. Nagataga sakee baadiyyaa warri mul'ata qaban warri kakuu qaban warri sagalee qaban warri yaadi Waaqayyoo duukaa jiru barana dhoowwaa malee Waaqayyo daangaa isaanii bal'isa jedheera. Ati waan mul'anni jibbu jibbinaan dirree bal'aa keessatti of argita. Isa mul'anni jibbu jibbii isa kaan hin sodaatin jedhi nama kee jiru. Isa mul'anni jibbu jibbii kanarraan kan hafe homaan sodaatin jedhi. Dhabuu kee sodaatin jedhi. Kophaa ta'uu kee sodaatin jedhi. Fira dhabuu kee sodaatin jedhi. Iyyummaa kee sodaatin jedhi. Mul'ata qabaannaan jedhi. Hin milkooftani. Yoosef kan inni jibbameef sababa mul'ata isaatiif. Otoo mul'ata isaa dhiiseera ta'eeti obboloota isaa wajjin nagaatti jiraachuu hin danda'a ture.
mul'ata isaa otoo dhiiseera ta'e obboloota isaa wajjin nagaatti jiraachuu hin danda'a ture. Yeroo hundumaa mul'ata isaa yeroo hundumaa warra mul'ata isaa dhaga'uun barbaanne gidduutti ganama ka'ee mul'ata isaa dubbata ture. Yoosef obboloota isaa jalaa mul'ata isaatti maxxane. Nama okkee jiru qabi. Ati warra ati fira kooti jettu caalaa inni. Na bukkee jiru na wajjin jiru jettu warra jettu caalaa inni. Mul'ata kee firoonfadhu inni. Keessa kee dhaga'i ba'i inni. Keessa kee dhaga'i gali inni. Mul'ata keetti maxxani malee inni. Baay'ee namatti naman hin jedhin. Namoonni baay'een mul'ata isaanii gataniitu firoota isaanitti maxxanu, riyoota isaanitti maxxanu, warra isaan wajjin hin jiran warra wajjin hojjetanitti maxxanu. Waaqayyo garuu akka jedheera, firoota keerra hiriyoota keerra waan qabdurra mul'ata keetti yoo maxxante milkoofta jedheera. Nama akka kan jiru firri kee mul'ata kee ta'e mul'ata kee hin gatin jedhi. Yoosef xinnummaa isaa dhiisee haala keessa jiru dhiisee isa bor ta'uuf jiru dubbata ture. Waan isin gaafadha, isarra jirtan miti boru ati eenyu? Gaaffii kanaaf hundi keessan irra deebiin barbaada. Ajandaa keessan irra kaa'uu nama. Boru ati eenyu? Boru ati eenyu? Isa kana ajandaa keerra kan bilbila keerra naa kaa'e iskiriin deebii kennaa yeroo boru ati eenyu? Boru ati rakkataadha. Boru ati nama harka namaa kajeelu. Boru ati nama yaaddaa jiraatudhaati. Boru nama duudhaati, nama dhukkubsatuudhaati. Boru ati nama karaatti hafuudhamoo nama akkamiiti ati? Boru eenyu ati? Deebii kenni suma bira. Deebii kenni bilbila iskiriinii keessan irra baasati barreessaa yoo waan biraa dhabdan. Nama ukkee jiru qabii waan tokko naa gaafadhamas. Wanta ati hojjechaa jirtu hedhiin. Iddoon ati amma jirtu lafa mul'ata keessatti agarsiisuu danda'uudha jedhaani. Lafa mul'ata keessatti agarsiisuu danda'uudha jedhaani. Hiriyoonni ati filatte jedhaani. Warra ati ilaaltee guddattuudha jedhaani. Hiriyaallee uummachuu qabda. Matsaafi qulqulluuni hiriyaa gadheen amala maalii mancaasan? Dhugduu faana ooltu taanaan dhugduu taatu. Hamattuu faana ooltu taanaan hamattuu taatu. Sobduu faana ooltu taanaan sobduu taatu. Dhugaartu namuma karaa dhumarra jal jedheetuma zoor as deeme achi deeme manuma bunaa 59 lixaa oolu faana ooltu taanaan hojii takkitti hin qabdanii mandaruma namaarra deemaa ooltu. Nama akka jiru qabi. Hiriyaan ati faana ooltu warra ati ilaaltee guddattu ta'uu qabudi. Yeroo hundumaa wanti ati argituu fi wanti ati dhageessu mul'ata kee guddisuu fi dadhabsiisuus hin danda'a. Yeroo hundumaa wanti nuti dhageenyuuf arginu mul'ata keenya dadhabsiisuus guddisuus hin danda'a. Yeroo hundumaa negatiiv saayii fi waan abdii isin kutachiisu nama abdii isin kutachiisu nama isin arrabsu nama rakkoo isinitti nama rakkoo faarsu faana ooltu taanaan mul'anni keessanii abdii kutattu. Naannoon mul'anni itti mul'atu uummachuun dirqama keeti. Naannoo mul'anni itti mul'atu hiriyaa mul'anni wajjin hin guddatu uummachuun dirqama keeti. Inni lammaffaa kana dubbadheetan hin xumura. Xinnoo ofii guddifachuu. Mul'ata ofii akkattiin bal'isu. Akkamittiin mul'ata bal'isu? Xinnoo ofii guddifachuudhaan. Nama akka jiru qabi. Guddaa nama harka jiruun kajeeliin jedhin. Hin hawwinis jedhin. Garuu jedhin xiqqoo harka kee keessa jiru guddifadhu jedhin. Mul'anni yeroo dhufu xinnoo fakkaata, yeroo raawwatu immoo xinnoo miti. Waaqayyo yeroo Yoosefitti mul'ata kenne baay'ee xinnoo fakkaata. Kunoo nuti maasii gidduudha bisiin 11 bisii kootti naanna'anii yeroo sagadaniin argedhe. Walumaa galatti nama meeqatu isaa sagade? Nama meeqa? Badamni ilaa yeroo waa jalqabdan yeroo kamillee xiqqoo ta'uu danda'a. Dhumni isaa garuu xiqqoo hin ta'u. Badamni simuun kiristaanonni keessumaa. Bisiin 11 jechuun nama 11 ijoollee Yaaqoob 11 jechuudha. Itti naanna'anii bisii eenyutti sagadan?
Walumaa galatti nama meeqatu saasagadi abbaa faadha wajjiniin nama 13 jechuudha. Gaafa raawwatu garuu mul'anni gaafa dhuftu xiqqoo gaafa raawwattu garuu guddaa. Nageenya sin mul'anni gaafa jalqabdu xiqqoo ta'uu danda'a. Gaafa xumuramu garuu guddaa. Gaafa dhufu maal ture nama 11 walumaa galatti nama 13. Bisiinis urjiinis meeqa 11 abbaa faadha faana meeqa 13 walumaa galatti namni 13 otoo saasagadi nu arge. Gaafa raawwatu garuu guutummaan Gibxii guutummaan biyya Gibxii guutummaan biyya Israa'el gugguufanii dhaqanii midhaan irraa safaratan. Argite raawwii isaati moo jalqaba isaati baay'ee uma isaati nama akka jiru qabe lawa kannaan jedhe namoota 56 waltajjii kana keessa namoota dhuma waan isaanii ariifachiisuu tas gidduu jiranaan jedhe. Eessa yeroo mul'ata jalqabe hojjetaa eenyu ta'ee jalqabe joo hojjetaa Eliyaas ta'ee jalqabe yeroo dhumarroo hojjetaa eenyu ta'ee jalqabe qonna dhiisee abbaa qabeenyummaa isaa lafa kaayee hojjetaa Eliyaas ta'ee jalqabe. Gaafa mul'anni xumuramu garuu dhaggeeffadhaa golaa dhayyeessaa dhaqee daakuuf Afrikaa godhe. Golaa dhayyeessaa dhaqee zayitiidhaan Afrikaa iddoo baay'eetti Afrikaa zayitii iddoo meeqatti dhaabe Afrikaa daakuu iddoo meeqatti dhaabe. Ilaas dubbii afaan isaa duukaa galaana meeqa kute Waaqayyo isa waa duukaa ture. Waan dhaloota gatachiisu baay'ee harka kee ol kaasi. Jalqabni kee xiqqoo yoo fakkaata iyyuu dhumni kee guddaa ta'a. Sagalee guddaadhaan iyyaatiif fuuldurri koo guddaadhaan yeroo sadii yaate.